Muktaarii fi caaltuu jaarsota keettee jirti. Akkasuma hiriyoonni Muktaar tokkollee taa'an jiranii bitaa mirgaan tokkochoo taa'an jiran ka biyya keessaa ta'ee ka biyya hambaa ta'ee namni tokko akka Muktaar intala sanii walitti hin dabalamne taa'an jiru jechuudha. Bahaarii jechuudha asuma wallaahi lazee bahaariin mootuyyuu alhamdulillah rabbil alamin. Akkasuma bahaarii dabalatee mucaa wallee achi keessatti baay'ee rakkachaa jira. Akkuma bahaarii sanitti mucaan sun hojii guddaa baasaa jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha allee naga gooti alhamdulillah galata rabbii warroonni chaanaala keenya guddisaa jirtan ammallee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa iddoo takkatiin galateeffadhaa iddoo takkanaa galatoomaa dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee tokko nama gammachiisu dhagaa deemna. Warroonni chaanaala keenya faaraa taatanii like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa ammallee irra deebi'ee dhiifama wajjin isiniin jechuu barbaada. Waa'ee Muktaarii fi caaltuu dubbiin jaarsota harka keettee jirti. Ijoolleen keenya immoo maamtuu akkasuma jadiid ijoolleen hiriyoonni Muktaar shoora guddaa taphataa jiran. Jaarsota illee dabalatee jechuudha. Dubbii kana immoo harka qabu jaarsota. Dubbiin jaarsota gaafa geettee mootuyyuu alhamdulillah rabbil alamin hiikattee jirti. Dhugaan kun immoo akka waan hin taanetti seenanii jaarsonni mootuyyuu akka waan hin taanetti seenne gurbaa kana qabanii jiran jechuudha. Ijoolleen immoo akka inni intala tanatti hin kaloofne gochaa jiran jechuudha. Wallahi ulfaatanii haa galatoomani isiniin jechuu barbaada. Dhugumatti immoo waan ulfaatu waan baay'ee namatti ulfaatu. Akkasuma bahaarii dabalatee Jawaad mucaa oyyamallee haaluma bahaarii qabe kanaan qabee alhamdulillah rabbil alamin bahaarii fayyuun Fatiyaan baay'ee miidhamtee jirti. Waan baay'ee tokko dinqisiisadhaa jechuudha. Fatiyaa kana dhugaa rabbii dubbachuuf nama jajjaba nama dubartii jabduu akka dhiirati. Akka dheeraa jechuudha. Dubartii takka naannoo keenyatti jechuudha. Waan isin ajaa'ibu ufii isiitii qotti. Ufii isiitii dubartiin sun jechuudha. Fatiyaan jajjabaa nama gaariidha. Maashaallah akkasumatti jabeeffattee akkasumatti badadattee akkasumatti hin ifanne dhaa isaan ifanne billawaan nama dira. Akkasuma immoo maaliin galateeffachuu barbaada uummata Oromoo hundi keessatti wallaahi du'aayin teessan jechuudha. Nama gammachiifti. Du'aayin bar namni garaa qulqulluu namaa godhe namaa taate akkasuma namni nama abaarillee garaa qulqulluu namatti qabatti. Isinillee Fatiyaan baay'ee tokkoo fi akkasuma bulloo shawoo akkasuma hiriyootaan bahaarii tokko yoo Fatiyaa biraan hafee jechuudha. Tasliimaan dabalatee tasliimaan immoo achi keessatti shakkamtuu taateetiniin uumamte garuu mucaa sun yookaan laalu ta'e baay'ee miskiina. Dhugaa tasliimaan nama gaariidha. Olii gadi hin beektu bakka jiraa miti nama miskiina. Fatiyaaf sirriitti bakka keessa isii dhukkuba jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuu. Akkuma nu dhukkuba kanatti isii waan hundaa isii hin argite waan ta'eef keessa dhukkubaan jechuudha Fatiyaadha. Akkasii Fatiyaan wanni garaana nyaatee na boojjise keessatti dhugaa dubbachuuf achi keessatti inni viidiyoo sallaaleetiin boo'initti isa fayyaatutti jira. Wanni isa gaddisiisu illee hin jiru. Fayyaatuun waan nama goone qabdu. Namni gaafa fayyaa qabu eenyu hin beekatu hin beekta gaafa inni fayyaa qabu gaafa inni fayyaa hin qabne. Wallaahi hin boo'e jettee viidiyoo san guutuu laalee boo'ette ammallee abbaa manaa kee rabbiin hamtuun isin guutuma keessanittu hamtuun isin argine keeriin isin hin darbine. Wallaahi mee bakkuma geettan kamittuyyuu nama kamiifuu du'aa godhaafi nama kamiifuu gaarii dubbadhu jechuudha. Mucaa Jawaad jedhamu kanallee rabbiin isarraa haa fuudhu. Wallaahi lasii baay'eetti ulfaata olee hin kiyya. Maal yoo jettanii wallaahi hin beektanii namni hin beekne hin jiru. Kanaaf mucaan kunillee baay'ee miidhamaa jira. Mucaa kana keessaa immoo icciititu baay'ee jiranii. Wallaahi rabbiin haa laaffisu. Rabbiin waan namaan taanillee namatti qabu. Amma namoonni Yaman kana keessa jiran waan hunda beekan jechuudha. Siiriin kun badaan isaa haati sabboontuu akka dubbattetti siiriin kun siirii Suudaanii namni hin beekne hin jiru. Hin dubbatan jechuudha. Siiriin Suudaanii badaadha. Sidhamaas. Wallaahi waan naan jettee namni hedduutu hiriyoon ija keessee hundi turetti Suudaanii bira ture waan isin ajaa'iburraa. Suudaanii bira ture bira ta'an
jechuudha. Isaan biraa guutuu akka hin deemne ajjeesan jedhu. Mucattiin hiriyaa ta'e akka maal jedhe isin fakkaate warra kana biran taa'anii biraa gadi takka irraa jijjiiradhu manaaniiti. Sirriitti shakkite jechuudha. Ani tawakkaltuma wallahi tawakkaltuma bira taa'ee malee abatanii shakkine waa tokko illee shakkine beeku. Boodarra mootu yoo wallollee galee jechuudha. Akkasii badaadha rabbiin nama haa eegu. Warri kana dalagan immoo rabbi waan kanarraa isin haagamu. Amma zabboontu waa'ee fiixaa irratti kaaftee dubbatti bakka hin jiraa miti. Namni akkana akkasitti dubbatti jechuudha. Rabbi waan hin taane nurraa hagu. Rabbi waan ta'a nutti qabu. Rabbiin mootuu warroota waan akkana dalagan rabbiin harka isaanii. Maaliif wallahi wanni faayidaa qabu takka hin jiru jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin. Kun mee malala quraanumatti qaraameetu maal eegamee bahaarillee rabbi mucaa kanallee isa haa fayyisu. Akkuma bahaarii du'aayii gootanii kadhattanii jettan kana mucaa sanillee du'aayii godhaa fi hiriyoottan bahaarii immoo guddaa tokko galatooma Oromoo guutuun keessanuu amma dhugaa rabbi hamma du'aayii namni mana namaa dalagu nuti mana namaa dalayna miskiina garaan keenya qulqullu yoo dhukkuba hin boonna yoo kufi hin boonna yoo cabee hin boonna yoo maal ta'e kamuyyuu yoo rakkate hin boonna wanni nuti goone kamuu hin jiru jechuudha wallahi. Wanti nuti lafa kanarratti du'aa hin ta'etti waan gargaarsa ta'etti wanni ijoolleen biyya arabaa hin goone hin jiru. Hanga ijoollee biyya arabaa immoo garagaraa namaa namu hin jiru. Bakka kamittuu laala ijoollee faranjii caalaa ijoollee biyya arabaatu garaa namaa namu. Ijoollee faranjii caalaa ijoollee biyya arabaatu gargaarsa namaa dursa kennaa dursa gara laafeeyyiidha. Akkuma itti akkatti finnu kanaayyuu nutu irratti miidhama ijoollee biyya arabaati jechuudha. Rabbiin immoo miidhaa tana nu haa didu. Rabbiin immoo tuyyuuf biyya teenallee biyya nagaa nu taasisee rabbiin biyya kagalabsan deemullee rabbi nagaan galchee onni teenya tana hundumaa rabbiin biyya keenyaaf amma halkanii guyyaa rafaa rafaan jirru. Maal keessa bulan maal ta'e eessa diiga waa'ee diiginsa ijaarsa manaa sanii wal qabate jechuudha. Jenna jettan jechuudha. Waan isin ajaa'ibu waa'ee mana kanaa yoo kaasetti wallahi waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Sirrimatti baay'eetti nama gaddisiisa. Maaliif hojjetan obboleen kiyya? Diigaa manaa waa'ee diigaa mana Adaamaa keessaa kun namni tokko mana ajaa'ibaatti ijaara. Adaamaa keessatti mana ajaa'ibaatti ijaara jedhan. Namni kun irraa diigame. Gaaf kaanii achii ka'ee warra soddaa dhaqee jedhan. Jarana duniyaa tana ilaala. Gaaf kaanii warra soddaa dhaqeena sakantii takka keessatti. Balbalon gadi dhufatee kilaasii takka yoo massan tushaafutti dhaatee jiran. Manni isaa akkamitti ijaarate sun irraa badee. Walillee jibbina, walillee arrabsina. Duniyaan amma hamanuma Adaamaa keessatti bakka dachii jedhamtu lafa seeraan qabne takkitti isin hambifne jechuudha. Haa ta'u ayyaayir kaartaa kan jedhamu jala jiru kana bichaa dabarfatee dhiise jedhanii bakka bakkatti malee bakka tokkotti lafa takka isii jedhamtu dhiisee beeku jedhan. Waan nama garraamu. Kanaaf obboleen kiyyaa bakkuma dandeetetti akkuma dandeetetti keerii nama yaadi. Keerii nama barreessi. Du'aa namaaf godhe. Akkas isin jechuu barbaada. Hordoftootaf kabajamtoota kiyya. Wallaahi wanni yeroon ammaa kunitti jiru. Wanni qilleensa ammaa deemanii jiru. Wanni biyyi keenya keessa jirtu. Haala akkamii keessa kan jirtu. Dhaamsi mootuu warraa isin dhaabee viidiyoo irraa hojjeta jedhe. Dargaggeessa keenya akka biyya keessa jiru please obboleeyyan keessan gara Adaamaatti bakka jiran irra bakka kamuu haa jiraatan Adaamaa keessa jiraatan illee of eeggachuu. Maaliif jarattiin amma dubbii fiddee jechuudha. Dubbii irratti waraanni mootummaa dacha'ee jira. Waraana mootummaa keessa namni hin bada. Kana keessaa tokkoffaa hin dubbatanii bira namni dubbachaa hin jiru. Sheekolee ta'ee dargaggeessa kana ta'ee qabaniituma guuran jedhan. Amma fakkeenyaaf odeeffadhamee sirriitti gaafadhaa maatii keessa bilbila akka ajaa'ibaatti gooraa jiran wallaahi isin jechuudha. Kanaaf ani wanni isinitti dhaamu wanni isiniin jedhu obboleeyyan keessan dargaggeessi akka biyyaa wal wixwixi hin jenne wallaahi akka wixwixi hin jenne gaafa wixwixi jettee dubbii wixeedha. Jarattiin immoo akkasitti hin jirtu.
Siimiin jedha obboleeyyan keessanitti bilbilaa gaafadhaa maalirra jirtanii eessa maaltu jira biyya keessa ka jedhu wallaahi namni akkuma qabu mucaa wayii amma mana obboleessaa laaluuf Adaamaan dhufe jedhan jarana. Mucaan suni sirkarraa dhufe mana obboleessaa laaluuf obboleessi Suudii jira. Mucaan amma sirkarraa ka'ee dhufe Adaamaa mana laaluu yoo dhufutti yeroonni mana haaramtti laatti guutee jedha. Haati isa tokko jira ijoollee lama bichaa qabdi. Jarana gaafa kaanii u'uu jettee marattee iyyuma san sirkarraa kaatee ergasii akkasitti dhuftee ganaa mallaqa kennettee an tokkicha kana qaba tokkicha kana malee jiraachuu hin danda'u jettee namni qarqaaree achuma keessatti jechuudha mallaqa guddaadha yoo isaan baasan jechuudha mucaa isaan baasanii mucaa ofii fudhattee galte. Kana keessaa nama salaatee masgiidaa galuu hin dhiftu dargaggeessa tokko mana haaratti argate taanaan makee namatti gootee anjaratti tarii bilbila sirraa fuudhuu dandeetti. Kanaaf ijoolleen keessan lafa magaalaa jedhamu akka hin seenne gonkumaa lafa magaalaa jedhamu akka hin seenne isinitti himee jira dargaggeessi lafa magaalaa jedhamu akka hin seenne abadan. Kanammoo isin warroonni miidiyaa namni biyya keenya taraa miidiyaa hordofuu ta'a. Warri baadiyyaa kun nama mucaan kun waa'ee kanaa dhukkubaa qabaatee jee ka'ee lafa kana hunda ka'ee dhufu jechuudha. Isin galee asii naannoo Arsii keessatti namni wanta akka dubbatu hin jiru. Ka du'e hin du'aa ka jiraata hin jiraata. Garuu asiin hanga sirqaa amma hanga tokko dubbatamaa jira garuu wanni fooyyamee hin jiru. Garuu naannoo Arsii keessatti akka fedhan tajjeesan akka fedhanitti dhiisan bakka waan ammaan waliin beeku. Kanaaf amma waraanni mootummaa moo qixxee waan keessa dacha'aa jiru badee waan galaa jiruuf isin mootuyyuu ilmaan keessa obboleeyyan keessan fira keessan durbiidhaan keessa dhiirri lafa magaalaa akka hin deemne baadiyyaatti galtee baadiyyaa warraa haa qottu waan namaa goote magaalaa teettee akkasitti jechuu barbaadan viidiyoo keessatti dheeressee jira. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo dogongora qabaadhe munaa dogongortee jirtaa jettanii na sirreessuu dandeettu isin jedha.